eenyummaa keenya isa hin taane walii wajjiniin ilaalaa irraa isa baay'ee ofirraa diigaa, baay'ee ofirraa caccabsaa, baay'ee itti adda of baasaa, baay'ee ofitti disconnectii godha akkasiin jirtan abdii guddaa isaan godha. Isaan kun baay'ee nu gargaaru jechuudha. Jireenyi keenya kana booddee jiru jireenya toora qabatee, jireenya karaarra bu'ee, jireenya milkaa'eef, jireenya fiixaan ba'ee ta'a. Milkaa'ummaanii wanta gaaf tokko ta'a jennee nu eegnu sun itoo hin taane jireenya nuyi har'aa bor jiraannudha. Milkaa'ummaanii har'aa wanta eenyummaa keenya hin taane ofitti tokko adda baafne irra taanaan kun milkaa'ummaadha jechuudha. Quba qabaanneerra yookaan awweer taaneerra yoo ta'e, kaansheesii taaneerra itti dammaqneerra yoo ta'e milkaa'ummaadha jechuudha kun. Dhiifama. So isa ofirraa diigaarra yeroo akkas ta'u eenyummaan keenya inni haaraan suni, inni oriijinaaliin, inni itti nuyi uumamne, inni uumaan nurraa eegaaru suni, inni nuyi ittiin addunyaa kana tuquu dandeenyu suni keessa keenyaa ba'a jechuudha. Yeroo eenyu akka hin taane yeroo ofirraa diigaa deemnu sana. Kanaaf wantoota baay'ee ilaalaa turre amma ammaatti gaa. Wantoota baay'ee ilaalaa turre amma immoo 5 duwwaatti isinii dabaleen fixa. Wantichi hin dhumu baay'ee. Amma yeroon isaan kana duwwaa isinii kaasu kana duwwaa jechuu koo miti garuu kanarra dhaabattanii isinii wantoota negatiivii ta'an hundumaa waa'ee keessanis, waa'ee namootaas, waa'ee addunyaa kanaas, waa'ee uumama hundumaa, waa'ee uumaas wantoota negatiivii ta'an hundumaa ofirraa kaasuu dandeenya jechuudha. Negatiiv enerjiin baay'ee gadheedha. Negative energy namootis akka isaan gannutti hin gadhiifne namoota negative minded ta'an bira jiraachuun nurra hin jiru. Lammaffaan nus akka hin gadhiifne akka hin simannettis receive akka hin goones akka immoo deebine release hin goonettis namoota irratti wantoota negative ta'anii of keessaa release hin goona. Kophaa keenyatti meditationii keenya aware ta'uudhaan, conscious ta'uudhaan yeroo isaan dhufannoo inni kun ana miti jechuudhaan isa nu ta'e sana qooda isaa deddeebinee kaasuudhaan wantoota negatiivii ta'anii ofirraa ittisuu dandeenya. Nyaata isaanii barbaachisu yoo kennuufii dhaabanne hin du'u jechuudha. Wantoota akka nu keessatti guddatan dagaagan ta'uu barbaannu sana immoo amma ammasa jechuudhaan, amma ammasa yaaduudhaan, amma ammasa imagine gochuudhaan, isa ilaaluudhaan keessa deddeebinee dubbachuudhaan kadhataan isaan kana deebinee maal gochuu dandeenya? Jireenya keenya keessatti fiduu dandeenya jechuudha. Kanaaf kanarra dhaabadhaati wantoota negatiivii ta'an hunduma isaa ofitti akkasin adda baaftan isin gaafadha. Wantooti 5 simiti amala kee miti ati amaloota kee keessaa warroottan kana miti wanta sii kaasuu barbaadu. Tokko nama hin simatamneedhaati. An nama hin simatamneedha jedhee namni yaadu baay'ee. Namooti nan simatanii, namooti iddoo naan qabanii, namooti ilaalcha gaarii naan qabanii jennee waa'een namaa baay'ee sammuu keenya jeeqa. Bakka fudhatama qabaachuu barbaadna addunyaa kanarratti. Fudhatama qabaachuu barbaada namni. Yeroo fudhatama dhabuu keenya beennu immoo baay'ee nutti dhaga'ama, nutti hin tolu, hin jaallannu, walitti dhufeenyi nuuf namoota gidduu jiru hir'ataa deema. Abalu ilaalcha gaarii naan qabdu, abalu ilaalcha gaarii naa qabaadha. Please isa kana keessaaf of baasa. Namoonni akka isaan simatan gochuudhaaf number 1 namoota simadhuati. Nama hundumaa simadhu. Namoota biliyoonii 8tti dhiyaatan addunyaa kee kanarra jiran hunduma isaanii simadhu. Maaliif namooti kun waan si barbaachisaniif uumaan si wajjiniin yeroo tokkicha addunyaa kanarra akka isaan jiraatan godhe waan ta'eef. Isinii galee addunyaa tokko walii wajjin hirmataa irra, addunyaa tokkorra walii wajjin hin jirra. Biyyi keenya garaagara, mootummaan keenya garaagara, afaanni keenya garaagara, aadaan keenya garaagara yoo ta'e illee namoota lafa waan jedhamtu addunyaa kanarra jirtu kanarra walii wajjin jiraataa jirra sababa ta'eef. Pilaaneetii lafa jedhamturra walii wajjin jiraataa irra, bara tokko keessa walii wajjin jiraataa jirra waan ta'eef namooti kun si barbaachisu waan ta'eef namoota miliyoonii biliyoonii 8tti dhiyaatan kan hunduma isaanii simadheeraa'anii nan jaalladha isaaniin jedhiiti yaadi ofii kee akka kanas jedhii dubbadhu ofii keetii. Yeroo simatamu yeroo isaan kan hundumaa simattu isaan kun maal si godhu? Waan ati kenniteef sanaaf deebi'anii sii kennu. Sirna facaasuuf aamuuti kun. Yeroo sii kennanii maal fudhatta jechuudha? Simatamuu waan jedhamu fudhatta jechuudha. Maatii keessa jiraattu keessaa jalqabdee, ollaa keetii jalqabdee, mana amantaa keetii jalqabdee, community keessa jiraattu jalqabdee, iddoo hojii keetii jalqabdee, mana barnoota keetii jalqabdee,
namoota simadhu. Amalli isaanii warra siin taanes jiraachuu danda'u. Ilaalcha kee wajjin warra waliin galle jiraachuu danda'u. Namoota andirmaayinsi gochuu ta'an ta'uu danda'u. Namoota sinsimanne iyyuu ta'uu danda'u akkuma itti yaaddutti. Rakkoon qabu sinsimanne miti simadhooti. Jaalala sitti agarsiifne miti itti agarsiisiyati. Ulfina siin qabu miti ulfina qabaadhuufati. Isa deebitee hammattaati. Isaan immoo giiltii qabaatu isa booddee. Giiltii qabaatu sababa ta'eefi nama simatamuu hin dandeenye namni nan simatu jettee irriba hin dhabin. Namni nan simatu, namni nan simatu, namni nan simatu, namni nan simatu, namni nan simatu yeroo jettutti isatu ta'aa deema jechuudha. Isatu ta'aa deema. Kanaaf kun akka hin taanetti nama hundumaa addunyaa kana jirantu na simata. Maaliif si simata? Sababii ati isaan simatteef. Kanaan dura maaltu ta'a? Dura situ isaan simata. Kanaafuu akka addunyaa kanarra guyyaa makee yeroo jalqabdu namooti biliyoonii 8 addunyaa kanarra jiran hundumtuu na simatu. Biyyatti keessa jiraatu nama meeqa? Itiyoophiyaan nama miliyoona 100 miliyoona 10 miliyoona 20 qabdi jedhamee yaadamaa jira. Miliyoonni 100 miliyoonni 10 kuni namni Itiyoophiyaa hundumtuu na jaallatu. Oromoon na jaallata, Amaariin na jaallata, Tigreen na jaallata, Walaayitaan na jaallata, Kambaataan na jaallata, Adiyaan na jaallata. Isinii galee hundumaa yoo barbaadan sanyii maqaadhaati sabaaf sablammoota Itiyoophiyaa afaan meeqa jira? 80 meeqatu jira? Isaan kun hundumtuu na jaallatu. Jedhiitii yaadi. Islaamii na jaallata, Kiristiyaanii na jaallata, waaqeffataan na jaallata, paartiin abaa'oo na jaallata, kafaa'oon na jaallata, PP biltsiginnaan na jaallata, paartiin badhaadhinaa na jaallata. Paartii siyaasaa hundumaas yoo barbaadan kaasaati. Namoota sin jibba sin jeen iyyuu abaluu na jaallata jedheeti. Abaluu na jaallata. Maaliif situ jaallataan waan ta'eef, situ simateeraan waan ta'eef. Duraan dursa gaa situ simata jechuudha. Kanaafuu namoota simachuu dadhabdeetti rakkataa jirtu simatu. Simadheeraan abaluun. Simadheeraan abaluun. Simadheeraan dhaabbata akkasii. Simadheeraan kampanii akkasii. Simadheeraan qilleensa kana. Simadheeraan uumama kana. Simadheeraan bara kana. Simadheeraan biyya kana. Simadheeraan addunyaa guutummaa simachuutu sirra jira jechuudha. Yeroo simatteettu maal taatan simatamta. Kanaafuu nama biratti simatame miti jettee hin yaadin. Simatamaadhaati. Nama simatamteedhaati. Ansi simadheera siin. Simbeeku si argaan jiru si gali si simadheeran namoota biliyoonii 8 addunyaa kanarra jiran kan hunduma isaanii simadheeran namni simanni tokko addunyaa kanarra hin jiru namni simanni tokko simadhee hundumaa maaliif uumaatu lafa kanarratti fideen uumaatu baran keessa jiraadhu kanarratti fideen dhaloota irraa miti dhaloota kana booddee dhufan hundumaa simadheeran dhaloota kana booddee dhufan miti dhaloota na dura turan hin beekuuni simadheeranan. Nama uumaan lafa kanarratti uume hunduma isaanii simadheeran addaam nama jedhamu jalqabee hamma nama isa dhumaatti maal ta'eera simadheera. Uumama uumaan uume kana hundumaa yuunivarsii kana hundumaa simadheera. Bineensota daggala keessa jiran, warra qilleensa keessa jiran, warra galaana keessa jiran hunduma isaanii maqaa isaanii warra hin beeku, warra hin beekne, warra takka arge, warra takka hin agarre maal ta'eera simadheera. Maaliif uumaatu uume, eeyyuuf uume, naaf uume. Kanaafuu waan hundumaa simadheera. Kanaaf yoo simatte immoo maaltu ta'a? Wanti hundumtuu si simata jechuudha. Sirna facaasuu fi haamuuti kun. Sirna simachuu fi simatamuuti kun. Simatamuu barbaaddaa hundumaa simadhu. Namni jibbuudhaati, nama jibbamaadhaati. Sila jibbaati innee kaleessa kaafnee turre lakki an jibba miti jaalala ofiin jenne adimaanni jaalala. Namooti immoo na jibbuudhee yaadagaa namni amma jaallachuu caalaayyuu jaallatamuu barbaada namni. Garuu jaallatamuu caalaa jaallachuu sii wayya. Jaallatamuu barbaada namni jaallachuu caalaa kan sii wayyu immoo jaallatamuu caalaa jaallachuu sii wayya. Kanaaf namni na jibbaa jettee yaadda yoo ta'e nama meeqa si jibba mee liistii godhe. Liistii erga gootee booddee namoota na jibbutte yaaddu sana hundumaa liistii erga gootee booddee isaan kun hundumtuu na jaallatu jedhi yaadi. Imagine goe na jaallatu. Tusaan si hammatanii haagisii kennanii. Tusaan dhiifama sii goonee tooti dhiifama gootuu fi harmonii guddaan isaatu sin gidduu jiru bizinesaa addaatu walii wajjin hojjettanii paartinersii taatanii utuu jirtanii imagine godhe. Eebba isaan bira jirutu sii gadhiifama, eebba si bira jirutu isaanii gadhiifama. Namoota biliyoonii 8 addunyaa kanarra jiran hundumaa bira eebbi kee jira. Eebba keetu jira. Product ati barbaaddutu namoota kana bira jira. Product isaan barbaadantu si bira jira.
wanti ati barbaadu namoota keessa jira, wanti namooti barbaadan si keessa jira. Wanti an ammatti si tajaajilaa jiru kuni gaaf tokko nama keessa ture, kompiitarri kun nama keessa ture, kaameraan kun nama keessa ture, intarneetiin kun nama keessa ture, maayikiroofooniin kun nama keessa ture, sooftiweeriin kun nama keessa ture. Wanti an ittiin hojjetaa jiru kun hundumtu eessa ture, nama keessa ture. Eebba kooti jechuudha. Har'a ittiin si tajaajiluudhaaf naa kennanii, waan isaan naa kennaniin badhaasa horii yoon kenneef iyyuu ani waan isaan qodaa isaanii bira jiru kana fudheen ittiin dhimma baay'ee jechuudha. Ati immoo waan na biraa fudhataa jirta. Ani immoo deebi'ee karaa kan biraa waan si biraan fudhata. Wanti si barbaachisu eessa jira? Namoota keessa jira. Wanti namoota barbaachisu eessa keessa jira? Si keessa jira. Kanaafuu namoota kana hin barbaachiftaa, namooti kun si barbaachisu nama jibbaa miti jechuudha. Baay'ee nama jaallatama. Uumaan si jaallata. Si jaallatee biyya lafaa irratti si uume. Namooti uumaan nan jaallatu nan beeku yoo itti yaaddan jirtu uumaan baay'ee sin jaallatu. Baay'ee na jaallataanaan. Baay'ee na jaallataanaan. Jaalalli isaa madaalliif safaran qabu. Isin galee isa abbaan koo, haati koo, haadhi manaa koo, mucaan koo na jaallatan hundumaa caalaa na jaallatanni jaalalli isaa qixxee wayin qabu, dorgommee keessan galfamu, hin madaalamu, hin safaramu, hin sinsinnaa'u, hin dhumu, hin jijjiiramu, haalaan hin geeddaramu. Sababa malee na jaallate, sababa malee itti fufee na jaallata. Akka na jaallatutti immoo si jaallata. Akka si jaallatutti na jaallata. Nama hundumaa wal qixxeetti jaallata. Nama hundumaa wal qixxeetti jaallata uumaan. Uumaan si jaallata. Kanaaf nama jibbamaa mitiyeeti. Yuunivarsiitiin kun si jaallatu maaliif siif uumamanii? Uumama hundumtuu si jaallata, siif uumame. Namooti kun hundumtuu si jaallatu. Akkamittiin beekta yoo ati jaallatte? Maal godhu sirra jira? Jaallachuu sirra jira. Kanaafiyyuu ati jaalalaan jettee namoota biliyoonii 8 addunyaa kanarra jira hundumaaf jaalala yoo riliizii gootee isaan deebi'anii maal sii kennu? Jaalala sii kennu jechuudha. Utuu isaan hin jaallatin jaalarraan eegin namoota nan jaallatan jettee yaaddu jaallattee taati. Kanaaf jaalala kenniif acha deemiti. Jaalalli siif dhufuu fi jaalala kenniif maatii keetiif, waldaa keetiif, ollaa keetiif, hawaasa keetiif, namoota si bira jira hundumaatiif maal kenni? Jaalala isaanii kenni. Isa booddee isaan maal deebi'anii sii kennu? Jaalala. Kanaaf sittan himaa nama jibbamaa miti ati. Namooti na jibbutti mataadhaan cabin, namooti na jibban jettee riban dhabin, namooti na jibban jettee gabbaatee of hin ajjeesin, namooti na jibban jettee hojii dhiiftee hin deemin, namooti na jibban jettee dhaabbata amantii kee keessaan bahin, namooti na jibban jettee paartinarshiippii hin diigin. Nama jibbamaa miti ati. Nama jaallatamaa akka taate akka ati beektuuni barbaada. Nama dagatamaadhaani, nama irraanfatamaadhaani, inni kan manadhaa keessatti irraanfatameera jedhaa. Inni kaan keeziin koo irraanfatameera jedhaa, inni kaan kadhati koo irraanfatameera jedhaa, inni kaan dhimmi koo irraanfatameera jedhaa, inni kaan firrina irraanfateeradhaa. Abalus inni irraanfadhu naan jedhee garuu na irraanfateenna namoota biraa eenna waan ta'eefi waan irraanfatamne nutti fakkaata. By the way, namoota irraa waan eegina. Eebbi kee nama keessa jira jira. Yeroo mataa isaatti riliizii godha inni akkaataa tasii qophooftetti riliizii godha, akkaataatti ati asii amantetti riliizii godha, akkaataa maayindi seetii keetti eebbi namoota bira jiru hundumtuu sii gadhiifama. Garuu isa eeguu dhiisiiti ati waan si bira jiru kaasi. Yeroo wanti si bira jiru ka'u wanti namoota bira jiru hundumtuu garasii garanaa ka'uu jalqaba. Garasii garanaa ka'uu jalqaba sababa ta'eef ati wanta si bira jiru kaasuutu sirra jira. Nama dagatamaadha jettee of hin yaadin. Poteenshaalii guddaan si keessara. Poteenshaalii guddaan si keessara kuni akka galaana guddaadha. Akka Pacific Ocean ka'ee biyya lafaa guutuu waan danda'udha waan ta'eef, akka Indian Ocean biyya lafaa guutuu waan danda'udha waan ta'eef isa baasiitii biyya lafaaf gadhiisi. Yeroo sana nama hundumtuu si leellisaa, nama hundumtuu waa'ee keef galateeffataa, nama hundumtuu si faarfataa, nama hundumaa duratti beekamaa taate jechuudha. Yaadatamaa taate jechuudha. Maaliif piroodaaktii si keessa jirutu yaadatama malee si miti. Kanaaf nama dagatameedhaanii jettanii namooti yaaddan baay'een akka jirtan beekaa. Akka ittiin yaadina akka uumaan isin dagateetti, akka biyyi isin dagateetti, akka mootummaan isin dagateetti, akka namooti isin firoonni isin dagatanitti, akka abbaan haati isin dagatanitti, akka hiriyaan isin dagateetti yaaddanii maal na dagattee na irraanfatteettanii undermine of hin godhina. Namootaan na irraanfatteen jeena, namootaan na dagatteen jeena, dhimma koo sana hin dagatteen jedhina. Dhimmi kee baay'een isaa si bira jira, keessa keera, waan keessa keeru baasi, isa booddee ofiisaati addunyaa kana guuta. Kanaaf na dagatteetti akkati yaaddu hin barbaadu. Nama waa gochuu hin dandeenyeedhaati. Nama dadhabaadhaati. Nama dadhabaadhaan gatiin qabu ani waa gochuu hin danda'u namoonni jedhanii of yaadan baay'eetu jira.
waan nama waa hin baafne namni of yaadu baay'ee dha baay'ee addunyaa keenya erga kolleejjii ba'e erga yuunivarsiitii ba'e erga maastarsii qabaate erga PhD qabaate erga maal qabaate booddeeyyuu namni muuxannoo baay'ee booddeeyyuu fiiliingii akkasii qabaate nama dadhabaadhaan jedha. Nama dadhabaadhaan jabina isaa caalaa namatti baay'inaan dadhabbii isaatu mul'ata. Dadhabbii namoota warra kaanii arga malee jabina namoota warra kaanii arga malee namni baay'een jabina isaa hin argu baay'ee wayi. Jabina baay'eetu si keessa rasiin. Jabinni kee tarii 99 ta'a. Dadhabbiin kee immoo tokko qofa ta'a. 99 jabina kee dhiifteetu dadhabbii keessa tokko faarfataa oolta guyyaa guutuu. Dadhabbii keessa tokko mediteetii godhaa oolta yeroo guyyaa guutuu. Dadhabbii keessa tokko keessa deddeebitee yaadaa oolta. Kanaaf maaltu ta'a jireenya kee irratti wanta deddeebitee yaadduudha waan ta'eef dadhabbii keessanatu mul'ataa deema jechuudha. Ollaan isa argaa, biyyi isa argaa, namoonni isa argaa ittiin si waamutti ka'u jechuudha. Kanaaf akka akkas hin taanetti an nama dadhabaadha jettee yaadin. Wanta jabina baay'eetu si bira jira. Wanta gati jabeessa baay'eetu si bira jira. Jabina kee sana irratti fookasii godhi. Dadhabbii kee isa kam akka ta'e baruun innuu jabina tokko faan baay'isa wayi. Dadhabbii kee baruun maal keeti? Innuu jabina keeti. Namni baay'een dadhabbii isaan beeku waan ta'eef dadhabbii kee beektaa inni gaajjabina. Dadhabbii sana erga bartee liistii gootee booddee dadhabbii isaa irratti hojjetteetu dadhabbii isaa irratti tireeningii barbaachisu fudhattee fookasii itti gootee atteenshinii itti laattee dadhabbii sana gara jabinaatti geeddaruu hin dandeessa. Garuu isa faarfataa oolta miti. Wanta inni guddaan irratti fookasii gootu maanni jabinni hin qabu. Jabina hin qabu sana isaa inatti miti addunyaa tajaajiluu danda'a seedhu jabina kees bayeessa gootee 1 2 3 4 5 6 jabina qabdu sana tarreessitee jabina sana erga tarreessitee booddee the top 3 isa jalqabaa 1 2 3 seettu immoo ilaaltee warra gurguddaadha jedhaman sana isaa irratti fookasii gochuu isaanuma keessaa iyyuu sanan barwaanidha kun jettu irratti xiyyaaffattee isa tamittiin addunyaaraan akka geessu irratti hojjechuudha jechuudha. Namni addunyaa kana jiru kamiyyuu dadhabina qaba. Dadhabina isaanii dhiisanii garuu jabina isaanii irratti hojjetu. Dadhabina isaanii dhiisanii jabina isaanii irratti hojjetu. Kanaaf dadhabinni isaanii baay'een hin mul'atu. Namooti addunyaa keenya kana jijjiiran persentii tokko nuyi har'a beennu kuni isaan hundumti isaanii maal qabu? Dadhabbii qabu. Maal irratti fookasiin godhan garuu dadhabbii isaanii irratti fookasiin godhan. Dadhabbii isaanii ilaalaan oolan. Maal ilaalaa oolu? Jabina isaanii. Jabina kamiin qaba? Maal kennu addunyaa kana? Jabina kamiin qaba? Maal badhaasu addunyaa kana jedhaniitu jabina isaanii irratti xiyyaaffatanii, jabina isaanii irratti hojjetanii, jabina isaanii sana maximize godhanii, jabina isaanii sanaanii addunyaa guutuu xiyyaaffatanii hojjetu malee dadhabina isaanii ilaalaan oolanii. Kanaaf dadhabina qabdu sana fayyisaa deemtaa, fooyyessaa deemtaa, anisa mitiichaa deemtaa. Yeroo sana awweer gaafate taatu inni meltii ta'aa deema, melt out ta'a. Inni baqeetu jireenya kee keessaa badaa deema. Ati immoo jabina kee yeroo xiyyaaffatte jabina kee irratti hojjetaa yeroo deemtu immoo jabinni kee sun maal ta'aa deema? Jabinni kee sun baay'ee guddataa, baay'ee bal'ataa, baay'ee dagaagaa, baay'ee beekamtii argataa deema. Jabina keessa tokko erga milkeessitee booddee immoo jabina keessa lammaffaatti yoo dabarte jabina keessa tokkorraa waan dhufuun iyyuu ekspiriyaansii muuxannoo qabduun jabina isa lammaffaa immoo fuutee addunyaadha dhiyeessuu dandeessa. Jabina isa tokkoffaaf lammaffaa erga milkeessitee jabina isa sadaffaa milkeessuu dandeessa. Akka ittiin piraayoritii itti keessee jabinoota kee milkeessaa deemuu dandeessa jechuudha. Dadhabbii kee immoo baay'ee isaa maal godhaa deemuu dandeessa? Xinneessaa adeemuu hin dandeessa jechuudha. Dhumarratti wanti asii kaasuu barbaadu amaloota ilaalchisee, ati amaloota kee miti seedhu ilaalchisee, ati waan baay'eetti dabaladhu anasuma irratti dhaabaa. Nama dafee waa baratu miti ani. Namooti jedhanii ittiin of waaman jiru. Nama dafee waa baratu miti ani. Nama dafee waa galuuf miti ani. Nama dafee waa galuufiidhaati. Faakaaltii gurguddaa ja'a qaba sammuun keenya. Faakaaltii gurguddaa ja'a qaba isa walii wajjin barraa bal'inaanii. Faakaaltiin ja'an gurguddaan waan uumaan sii kennedha. Uumamumaan. Isaan kuni akkamitti akka isaan hojjetan bartee yoo sirriitti hojjechiifte sababiin ittiin baranneef hin jiru. Wanta kamiin iyyuu barachuu hin dandeessa. Tokko ilaa waan lama akkasiin bartan hin barbaada. Tokko eenyummaan keenya inni nuyi dhalanne suni addummaan keenya inni addunyaan ittiin nu eegaa jirtu suni inni waan nu ala kana barannu miti. Waan nu ala kana barsiifnuudha malee. Situ wanticha fidaa, wanticha si beekaa, situ maqaatti moggaasa, attamitti akka inni ta'u situ godhaa, akka inni biyya lafaa guutu situ hojjeta jechuudha. Namoota si gargaaranii yeroo hojichi gabboofuma isaatiin inni si uumaa deema. Si uumaa deema. Isa gaa kitaaba isaa si barreessaa, kariikulamii isaa si qopheessaa, mana barumsaa isaa situ fidaa jechuudha.
inni eenyummaa kee keessaa waa waraabamee ba'udha. Inni lammaffaan immoo waan ati ala kanaa barattudha. Waan ati ala kanaa barattu barumsuma addunyaa kana jiru. Barumsa addunyaa kana jiru baay'ee gadi bu'aadha. Waan nama gargaaru caalaa waan nama gargaaretu baay'eetu jijjiirame baay'ee nutti tolaan. Kanumta addunyaa guutummaadhaan karikulamiin barumsaa addunyaa kana jiru. Maaliif wantoota dhibaa ta'anii achitti barataa hin jiru. Jireenya keenya kan gargaaran baay'eesaa barataa hin jiru. Wanti nuyi barannu baay'eesaa jireenya keenya wajjiniin jireenya keenya irratti appilaa hin ta'u. Kanaaf waan jireenya keenya wajjiniin deemu waan jireenya keenya irratti appilaa hin ta'u baruun baay'ee gaariidha. Kanaaf namooti addunyaa kana jijjiiran baay'een isaanii kolleejjii withdrawaliidha kutanii ba'aniitu waan isaan keessa baasan maaliif kolleejjiin keessaa baasuu waan dadhabeef. Namooti wal baratanii fixanis barnoota sanatu keessaa baase miti. Barnoota sanatu keessaa baase miti. Barumsi garuu barbaachisaadha. Barumsi nuyi barru wanta nu barbaachisu sanaa wajjiniin taargeetii waan rukutu ta'utu irra jira. Isa kana kamiinuu baruu hin dandeenye jechuudha. Wanta skiiliin ama wanta nuyi barreeffinnuudha. Dandeettiin garuu waan uumamaan nuu kennedha. Kanaaf skiilii divilooppii gochuu barbaannu kamiin iyyuu divilooppii godhuu dandeenya jechuudha. Namoota waan sana baraa amma narraa baraa jirtu waan narraa bartan kanaan jireenya keessan akkamittiin akka geeddartanii yoo irratti appilaa gootan jireenya keessan geeddartu. Wanti isin irraa baru immoo jira. Wanti isin irraa baru wanti nuyi walirraa barru jira. Wanti bu'aa qabu wanti dhimma baasu wanti nuyi walirraa baruu dandeenyu wanti baay'eensaa maanni jira waan ta'eef yoo sarratti hojjenne jireenya keenya jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kanaaf annama dafee waa barachuu danda'u miti isa jedhu kanaaf achirraa of fuutee sammuun koo banamaadha. Waa barachuu nan danda'a. Sammuu banamaa qabu. Maayindi seetii waan tokko irratti hafe, waan tokko irratti ciche, waan tokko irratti du'e hin qabaatina. Maayindi seetii banamaa qabaadha. Maayindi seetii banamaa qabaadha. Maayindi seetii kee kanatu jireenya kee geggeessa waan ta'eef yeroo hundumaa sammuu kee baruudhaaf banamaa godhi. Yuunivarsiitii kanaaf banamaa godhi. Nambar 1 uumaadhaaf banamaa godhi. Nambar 2 yuunivarsiitii kanaaf banamaa godhi. Waan isaan si barsiisan jiru. Uumaati isaaniin hojjeta waan ta'eef. Nambar 3 namoota addunyaa kee kanarra jiraniif banamaaf godhi. Namoota kana hundumaarraa waan barattuu qabda. Guyyaan hundumtuu guyyaa barnootaati. Wastiin godhin yeroo kee wastiin godhin baradhu. Baaliin wanta godhu keessaa tokko ani barachuudha. Nan baradhu amma yeroon kana si waraabu'anii akkasuma yeroon si barsiisaa jiru kana at the same time barataan jiran. Kanaaf kitaaban dubbisuu qabaa, oodiyoo buukii dhaggeeffadhu qabaa, namoota irraa baradhu qabaa, namoota koochii na godhan qabaa. Isaan kana hundumaarraan bara. Kana duwwaa miti. Hojjetoota kampanii garaagaraa qaban hojjetoota koorraa nan baraa. Isinii galee nama arguurraa nan baraa. Mucaa xinnoorraa nan baraa. Nama guddaarraa nan baraa. Nama barateerraa nan baraa. Nama baranneerraa nan baraa. Namoota naannoo koo jiranirraa nan baraa. Hiriyoota koorraa nan baraa. Maatii koorraa nan baraa. Yuunivarsiitii kanarraa nan baraa. Wanti nuyi irraan baranne hin jiru sammuu banamaa yoo qabaanne. Wanti hundumtuu nu barsiisuudhaaf ala kana jiru. Wanti hundumtuu nu barsiisuudhaaf ala kana jiru. Uumama kana yeroo laaltan uumaa laaltan inni dhiqqifattanii samii kana yeroo laaltan lafa kana yeroo laaltan urjoota kana yeroo laaltan uumamanii jiran kan hundumaa yeroo laaltan isa isaan uume hin bartanii isa isaan uume waan isinitti himan hin qabanii jarreen kun. Pilaaneetonni hundumtuu orbitii mataa isaanii eeggatanii naanna'uun kun waan isin barsiisuun qabu bishaan man'eesaa keessa taa'uun waan isin barsiisuun qabu. Aduun yerootti ba'uun ishee yerootti galuun ishee yookaan lafti naannoo aduutti naanna'uun ishee kuni waan isin barsiisuun qabu. Waan isin barsiisuun qabu. Wanti hundumtuu toora isaa eegee ammaatti jiraachuun isaanii waan isin barsiisan hin qabanii waan baay'ee nu barsiisu. Kanaafuu guyyaa keenya keessatti yeroo barumsaa qabaachuun gaarii. Nama naan galu ana kitaaba dubbisuun naan galu. Oodiyoo dhagee yoo kitaabaan siin galu ta'e oodiyoodhaan sii gala. Yoo oodiyoon siin galu ta'e fakkiidhaan sii gala. Yoo fakkiidhaan siin galu ta'e diraamaadhaan sii gala. Yoo diraamaan siin galu ta'e teessee waanii namarraa dhaggeeffachuudhaan sii gala. Nama wajjin diskasii gochuudhaan, nama gaafachuudhaan, nama deebisuudhaan, nama ibsuudhaan, namarraa ibsa fudhachuudhaan sii galuu danda'a. Istaayilii nuyi ittiin barannu garaagara. Istaayiliin komaa akka ta'u didee jedhutti mataadhaan cabin. Garuu nama waa sii galuu hin dandeenye miti. Nama barumsi hin galleef miti.
namni barumsi hin galleef hin jiru. Karikulamiini United State'ini ijoolleedhaaf qopheessite keejiidha amma year 12 or sadarkaa kolleejiitti wanti see qopheesse sii galuu yoo ta'e maatsiitu siin galu yoo ta'e why you care? Maatsiin sii galuu diduun maanni maatsiin 1+1 2 ta'uu 2dha yoo itti 3dha yoo itti maaliif mataa si cabsa kun? Maaliifitu kun si murteessee maatsiin naan galoonaa fi kanaaf nama barnooti galuuf hin dandeenyedha kun jettee akkati cuftu maaltu si godhe? Waan maatsii caalu uumuu dandeessaati. Si galee waan maatsii caalu, waan saayinsii caalu, waan aartii, waan fiiziksii caalu uumuu dandeessaati. Si galee karaan ati irra baatu akkaataatti hojjettu akkaataatti ilaaltu adda waan ta'eef barnoota dura akkoo namooti turaniiru karikulamiin barnootaatuun qophaa'anii addunyaan turteetti namoonni turaniiru jiraataadhuma turaniiru badhaadhonni turaniiru namoonni waa uumuu danda'an turaniiru addunyaan tureera. Barnoota asitti addunyaan dhufe miti. Si galee tekinooloojii asitti addunyaan dhufe miti. Namootatu waan isaan keessa baasaa jira. Tekinooloojii kana mana barnootaatu nama keessaa baase miti. Namoota smaartii ta'an bakka smaartiin akka isaanii warra hin jirreetu waa uume miti. Namootuma daamiidha kun jettanii yaaddantu uume waan isin dhiqu. Namoota dadhabaadha kun nama tarii mana barumsaatti barsiisaan isaa stupid ittiin jechaa barsiisaa turetu nama abbaan ifaati waa'een baastu gurbattiin kun ittiin jedhaa turetu waa uume har'a. Gaangisteroota meeqa miti har'a jireenyi isaanii jijjiiramee personal coachii ta'anii personal developerii ta'anii geggeessaa kan jiran rakkoo addunyaa kan. Bizinesa gurguddaa hojjetaa kan turan yeroo tokko diraagatti hidhamanii hangatiin qabu waa'een baasudhanii namoota taa'aa turan seenaan isaanii irra geeddarame namoota hiyyeessa du'aa istiriitii irra jiran hoomleesii ta'anii mana namaa jala warra bulaa jirantu har'a addunyaa keenya kanarratti jijjiirama fidanii godhaa jiru. Si galee namoota namni tuffate namoota namni gatiin qabdu namoota gatiin qabnu ofiin jedhan namoota barnooti galuufii didee mana barumsaatii ba'an maatsiitti si'a 100 meeqa namoota kufantu. Har'a addunyaa keenya jijjiiraadha. Maatsiin sii galuu diduun maaliif mataa si cabsisiin? Saayinsiin sii galuu diduun, joogiraafiin sii galuu diduun maaliif mataa si cabsee eenyummaa kee akkati gootee fudhattu nama barnootiin galleefiidhaan jettee maaliif akka ta'uuf waamtu maaf si godha kun? Nama barnootiin galleef miti ati. Nama barnootii hin galleef miti ati. Nama dinqiitti uumame, uumaan dinqiitti kan si uume addunyaa kana geeddaruu kan dandeessu rakkoo addunyaa kana keessaa tokko hiikuu kan dandeessu gaaffii addunyaa qabdu kana keessaa tokko deebisuu kan dandeessu addummaan kee kun yoo ba'e addunyaa kana tajaajiluu kan danda'u kan ammoo baasuu kan danda'u si qofa cufee kaa'uus kan danda'u si qofa namni kan argachuu danda'u si qofa akka ta'ini sitti nu barbaadan. Kanaaf ati maal kee miti ati amaloota kee miti keessa deebi'een isa duraatti keessa deebi'een si yaadachiiseetanii asuma irratti fixa. Maal kee miti ati maqaa kee miti isa gararraadha. Maal kee miti ati hojii kee miti isa gararraadha. Maal kee miti ati barnoota kee miti isa gararraadha. Maal kee miti ati sanyii kee miti isa gararraadha. Maal kee miti ati sanyii kee miti paaspoortii biyya baattee jirtu sana gararraadhaati. Maal kee miti maallaqa kee miti ati maallaqa akkaawuntii kee keessa jiru gararraadha. Maal kee miti amaloota divilooppii godhattee yookaan namoonni sii godhan miti ati isa gararraadha. Amaloota keenya keessatti wantoota isinii kaasan isinitti fiduu yaala. Aarii miti ati, jibba miti ati, inaaftuu miti ati, lolaa miti ati, jeeqaa miti ati, hattuu miti ati, nama namaaf dhiifama gochuu hin dandeenye miti ati. Sodaataa miti ati, nama abdii hin qabne miti ati, nama gatii hin qabne miti ati, nama beekamtii hin qabne miti ati, nama fokkisaa yookaan nama fokkiftuu miti ati. Nama namoonni hin simanne miti ati, nama namoonni jibban miti ati, nama namoonni dagatan miti ati, nama waa gochuu hin dandeenye miti ati, nama waa baruu hin dandeenyes miti ati. Isa kaan immoo ati tarreessi fakkeenyaaf sii kaase hanqan. Fakkeenya qofaafanii sii kaase. Amaloota 15 sii kaase. Warra kaan immoo wantoota 7 sii kaase. Kanaafi isaan kana hundumaa ofirraa yerootti diigdeettu akka biiftuu ganamaatti eenyummaan kennaaraanii inni tammammaatti ittiin of waamneef inni namni ittiin hammammaatti si waamin jiru sun ol baate jechuudha. Aduun sun egaa deebiteen dhiitu. Aduun sun deebiteen dhiitu. Aduun si keessaan ol baatu sun. Isheen eegaa jiraan. Isheen eegaa jiraan. Sababiin koochii si gochuu barbaadeefis kanaaf ishee si keessaa baasuudhaaf.
aduu biyya lafaaf barbaachiftu tokkotu si keessaa ba'uuf jira. Dukkanni sirra ture sun hundumtuu, iyyumi sirra ture sun hundumtuu sirraa sokkuuf jira. Hiyyeessa miti ati, dhukkubsataa miti ati. Ani hiyyeessaa, ani dhukkubsataa. Isa kana beekaan isinii kaasuu dhiisee yeroo biraan kaasa waan ta'eef. Ani hiyyeessaa, ani hiyyeessaa, ani hiyyeessaa, ani hiyyeessa jedhee namni iyyummaa konfarti zoonii isaa godhateera. Hiyyeessa miti ati. Dhukkuba namni konfarti zoonii isaa godhateera. Dhukkubsataas miti ati. Amaloota kee kana miti viidiyoo itti aanutti bor wal agarra.